dhalate ittiin kadhachuudhaaf jecha agartuu namaa balleessanii ittiin kadhatanii ittiin jiraachaa jiran yeroo akkanaa kana keessa jirra nuti. Rabbiin nu haa eegu bichaa. Ashamaa harka fuunee hordoftoota masii arsituuf jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa wayyadu. Guyyaa har'aas viidiyoo birootiin walitti deebinee tiyyee jirra. Viidiyoon silas bara kana kan dhagahamu gadda malee gammachuun tokkollee hin jiru. Yeroo baay'ee waan haaraadha kan dhagahaa tiyyee jirru. Rabbiin bichaa waan gaarii nu haa dhageessisu. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti akkuma jalqaba irratti dhageessanidha. Hojjettuu mana namaa hojjettu tokko asarrii ishee haala assaqqaqee ta'een ajjeeste. Damooza na dhoowwatte jechuudhaan haala assaqqaqee ta'een asarrii ishee ajjeeste. Mana hidhaa galtee jirti jechuudha. Egaa yeroo baay'ee ijoolleewwan daa'immaniiwwanidha kan hojjettuudhaan ajjeefamaa turani. Wanti garaagaraa kan raawwatamaa tiyyee ture jechuudha. Ammallee kun ittuma fufee tiyyee jira. Amma immoo itti ol guddateeti hojjettuun mana namaa hojjettu. Asarrii haadha manaa kan ishee hojjisiistu ishee ajjeesuun eegalamee jira jechuudha. Rabbiin immoo waan akkanaa kana irraa nu haa oolchu. Keessa keenyatti illee gaarummaa fi qajeelummaa nutti haa horu malee baay'ee ulfaata yeroon kun yeroo nuti keessa jirru. Xiqqaa guddaa osoo hin jedhin namni garaa walitti jabaachatiidha kan jirru osoo alarratti ilaallee diina biraatiin namni dhumaa jiru gara keessatti immoo namni hin eeggamne namni hin madaalamne tokko osoo waliin nyaatanu osoo waliin dhuganuu deebi'anii haala kanaa waan akkanaa walirratti raawwachuu jechuun hedduu tokko ulfaata jechuudha. Kanaaf iyyuu nuti eenyummaan keenya iyyuu gaafa nama tokko waliin walitti dhufneetiyyii hojjennu nama sanii walitti bu'uutu jira, ganzaba nu dhoowwachuutu jira, wantoota garaagaraatu jira. Haa ta'u malee garuu nuti aarii sa'aatii sanii keessatti gallee waan hin taane murteessuu hin qabnu jechuudha. Yeroo gammanneetti illee waan tokko murteessuu hin qabnu, yeroo aarratti illee waan tokko murteessuu hin qabnu. Tasgabbeefnee waan murteessuu qabnu irratti kan murteessuu qabnudha. Egaa nama ajjeesaniitii damooza yookiin nuti teenyee nyaanna fayyadamaa taana jechuun hin jiru jechuudha. Ganzabaan argadha jettee yookiin immoo birrii koo itti dadhabe kana akkamittiin dhaba jettee aarii keessa galte namni kun nama kana ajjeestee jirti garuu isheen illee deebite idimee likkii ishee akka itti faradamu of taasistee jirti jechuudha. Kanaaf wantoota akkanaa kana rabbiin nu haa eegu. Nuti immoo rabbii gaditti of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo aarreessan keessatti waan hin taane yoo murteessine numarratti miidhaan gahuu danda'a waan ta'eef iyyuu nama tokko irratti miidhaa geessisne argachuu waan san irraa argachuu hin dandeenyu jechuudha. Karaa maallaqaan isaa ta'uutii namni waan fedhe yoo nu dhoowwate akka sa'aatii aarreessan keessatti waan feene yoo murteessine deebinee kan miidhamu numa jechuudha. Nama sanis ni miidha ofii keenyaafillee kan miidhamu numa ta'a jechuudha. Kanaafi tasgabbiidha wanta kamiyyuu ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Daa'immanidha yeroo baay'ee kan hojjettuu manaatiin ajjeefamaa turanii waan garaagaraa ta'aa turanii akkuma dhagahaa turre bara kana keessatti immoo jechuudha. Ijoollee xixiqqoo hojjettuun manaa ajjeesaa turte amma garuu gara asarriititti jijjiirameetii jira haalichi. Rabbiin isinaa eeguu bakka jirtanitti of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Rabbii keessan kadhadha. Kana bichaa hojii seexanaati jedheen yaada'anii rabbiin nama haa eegu. Waan akkanaa kana irraa illee immoo rabbiin nama haa qabu malee baay'ee ulfaata. Nama miinee nuti fayyadamaa taana jechuun waanuma hin yaadamne tasumaayyuu jechuudha. Nama san miinee nullee fayyadamtoota hin taanu miidhamoota taana malee jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kana rabbiin isinirraa haa qabu isiniin jechuu jaaladha. Firdii gaarii argattee jirti jedheen yaada intalli kuni. Sababbiin isaa namoonni biroollee waan akkanaa kana irraa barachaatidha kan deeman waan ta'eef iyyuu idimee likkiin biyaansisan lubbuu nama tokko balleessite mana hidhaallee galtuu har'a teessetiidha kan nyaattu. Haa ta'u malee garuu hanga tokko kan nama ajjeesee ji'oota muraasa keessatti illee mana hidhaa keessaa bahu akkuma jiran kana immoo idimee likkii ishee hanga umurii guutuu isheetitti itti murtaa'uun isaa hedduu namatti tola jechuudha. Kana jechuun itti gammadee osoo hin taane barnoota namaaf ta'a namni biroo akka irraa baratuu fi wanjala tokko raawwachuudhaaf immoo akka irraa of eegnu nu taasisa jechuudha. Murtee akkanaa murteessuun gaarii miti. Nama ajjeesnee maallaqa tasumaayyuu argachuu akka hin dandeenyee fi miidhaa nama sanirraanis geenye ofirraanis geenye jireenya keenyas balleessinee jireenya nama sanis balleessuun baay'ee ulfaata jechuudha. Namni nama ajjeesee taa'ee nyaachuun hin jiru.
Kana yoon isin hin jedhu yoo mana hidhaa keessatti inuma nyaatti inuma dhugdi garuu mootii jireenya ofii gara fuulduraa gaggeeffachuu irratti tasuma waan hin malleedha. Rabbiin waan akkanaa kana isin haa oolchuu aarii keessa galtanii waan kamiyyuu hin murteessinaa tasgabbaanii murteessuun baay'ee barbaachisaadha. Kallattii kamirrattiyyuu nama waliin hojjenna waan ta'eef yommuu hojjennu gaafa damuuza keenya dhabnu yookiin immoo yoo isaan nu dhoowwachuu fuula akkasii nu argisiisaa deeman ta'e ji'oota baay'ee isaan bira hojjechuun hin barbaachisu qaama guutuun karaa nagaatiin isaaniin gargar bahuun baay'ee barbaachisaadha. Nuti ganzaba hojjenneetidha kan argannu garuu mootii lubbuu namaas balleessinee ganzaba har'a itti aarruuf itti dadhabnu kanallee osoo hin nyaatin nuti iddoo biraa mana hidhaa keessa galuunillee tasaqayyanii jiraachuudha malee gammadanii jiraachuu natti hin fakkaatu. Kanaafiyyuu ofaa eeggannoo rabbiin isin haa eegu. Damooza keessan gaafa dhabdaniyyuu gaafa namni maallaqa keessa waan kamiiniyyuu gaafa namni nu dhoowwate nuti aarree sa'aatii san keessatti waan biraa murteessuu osoo hin taane tasgabboofnee ilaaluu fi akkasumallee namni sun maallaqa keenya nu dhoowwachuu ji'a tokko irratti lammaffaa irratti ilaalle sana booda hojii san hin gannee bahuudha malee achitti turree hojii san irra turree sana booda aarii keessa galee nama sanillee miidhuun hin barbaachisu waan ta'eefuu isiniin jechuu jaaladha. Gara viidiyoo koo lammaffaatitti yommuun darbummoo ittiin na kadhachuudhaaf jecha ija koo na balleesse jetti obboleettiin keenya kuni. Baay'ee ulfaata dhugaa rabbii namni akkamitti akka garaa walitti jabaatee yeroo akkamii keessa akka jirru wantootni nu dhageenyu hundumtuu kan gurra namaatiif namatti hin tolle kan nuti arginu ija namaatiif kan namatti hin tollee fi wantoota ulfaatanidha jechuudha. Namni ittiin nama kadhachuudhaaf jecha ija namaa balleessuun agartuu nama balleessuun hedduu tokko namatti ulfaata. Osoo hojjechuu danda'an osoo hojjetanii ittiin of jiraachisuu danda'anu nama san ija balleessanii ittiin nama kadhachuu jechuun kana caalaa nama miidhuun kana caalaa waan nama jibbisiisu hojjechuun kana caalaa hin jiru. Ani garuu hedduu tokkoon gadde jechuudha. Namni ija ofii dhabuun hedduu namatti ulfaata. Sanuummoo kadhaadhaaf jecha jechuudha. Namni hojjetee kan argachuu danda'u namni kan hojjetee ittiin nyaachuu danda'u kan ittiin jiraachuu danda'u yoo iji isaa guutuu jiraatedha. Waan hunda caalayyuu ijji keenya nuuf maal jedhee akkan ibsu hin beeku. Kanaaf ittiin kadhachuudhaaf jecha garuu namni kun ija nama kana balleessa jechuudha. Akkuma isheen sagalee ishee keessatti xiqqoo dubbachuudhaaf yaalte wanta akka aannanii jiru tokkoon gara caakkaanaa fudhate isa saniin na tuqee sana booda garuu arguu hin dandeenye fuulli koo hundumtuyyuu ni badee jetteetidha kan dubbatte jechuudha. Iddoo garaagaraa deemee kan ittiin kadhachaa turedha mucayyoo kana. Ishee qofa osoo hin taane taraa ija ishee erga baddee booda isheedhaan kadhachaati kan turan jechuudha. Ijji ishee erga badee booda namni ija ishee balleessisan qofa osoo hin taane ishee kana sababa godhatanii isheen kun ijaan arguu hin dandeessu jedhanii ishee kanaan ija ishee balleessanii isaan immoo isheedhaan jiraachaa turan jechuun ni danda'ama jechuudha. Maaliif jireenya ishee itti dukkaneessanii osoo arguu dandeessu ija guutuu qaama guutuu dhalatte sana booda garuu qaama ishee akka dhabdu ija ishee akka dhabdu ishee taasisanii isaan garuu ija guutuudhaan akka barbaadanitti waan barbaadan ilaalanii ofii isaaniitii jiraachaa ishee garuu dukkana keessa ishee jiraachisa nama jiraachaa turedha jechuudha. Kanaafi rabbiin waan akkanaa kana nama haa oolchu. Nama yaada akkanaa kanallee yaaduun baay'ee ulfaata. Ani waan akkanaa hin jiras jedhee hin yaadu garuu wantumti nuti dhagahaa jirru waan gaarii miti. Yeroo ammaa kana keessatti jechuudha waanuma nama gammachiisu tokko hin dhageenya jedhee ani hin yaadus argaas hin jiru jechuudha. Waan badaa malee waan nama gaddisiisu malee. Anuma qofa ta'ee hunduma keenya takkana ta'ee ani hin beeku kan dhagahamaa jiru kan raawwatamaa jiru waan addaati. Namni hojii akkanaa gochuu jechuun baay'ee ulfaata. Ija nama balleesse harka maal takka isaaf balleesse bicha inniif rabbii walitti quba haa qabaatanii garuu hedduu ulfaata. Ija ishee balleessanii isheedhaan kadhachaa nama jiraatanidha jechuudha. Isaan kadhaadhaaf jecha ishee tana fuudhanii bakkeen isheen isaan hin deemne hin jiru. Iddoo garaagaraa hanga Keeniyaa xarafi diras waliin deemnee jira kadhaadhaaf jettee jirti. Tokko kadhateenii hanga kadhate saniin yoo geeffate isa birootitti dabarsa jechuudha. Haala saniin ittiin kadhachaatii ittiin jiraachatii turan jechuudha.
Rabbiin waan akkanaa kana isin haa oolchu hojjennee haa jiraannu malee namni taa'ee ittiin kadhachuudhaaf jecha agartuu namaa nama balleessuun rabbillee namarraa hin jaalatu namnillee namarraa hin jaalatu jechuudha. Maaliif nuti qaama guutuu yoo qabaanne yoo kadhannee nyaanne nuuf wayya malee nama qaama guutuu qabu tokko ija isaa balleessine isatti fayyadamnee nuti jireenya keenya jiraachaa isa sandukkana keessa jiraachisuun hedduu ulfaata jechuudha. Wanta namarra ofii keenya nurra ta'uu hin barbaanne tokko namarraan geessisuun immoo gaarii miti waan ta'eef jechuudha. Akkuma nuti agartuun keenya nu marartu agartuun nama saniitillee nu mararuu qabdi. Kanaaf ani waan siqixxina jedhee fi yeroo jalqabaatiif namni hojii akkanaa raawwate jechuu kanan dhagahe jechuudha gurra kootiin yeroo jalqabaati namni namaan kadhachuudhaaf jecha ija namaa kan balleessu yeroo jalqabaati kanan dhagahe jechuudha. Hedduu ulfaata. Yeroo akkanaa kana keessa jirra jechuudha. Yeroo nuti keessa jirru yeroo akkanaa kana keessadha. Faayidaa dhuunfaa ofii qofaadhaaf yeroo itti yaannutti keessa kan jirru kadhaadhaafillee jecha kan ija namaa balleessanii namaan jiraatan hedduutu jira jechuudha. Innaa bichaa rabbiin waan gaarii nu haa dhageessisu malee wanti biraa wanti nuti jennu hin jiru. Innaa asarriinis sarraatanyaanis asarrii ajjeesuudhaan itti fufanii tiyyee jiru. Garuu isheenis maallaqa dhoowwachuun sirrii miti tureeyyuu garuu immoo yaa rakkinna isaan lamaan gidduu jiru isaanii fi rabbiidha kan walitti quba qabanii ta'eeyyuu immoo iti maallaqa keenya dhabne jennee lubbuu nama baasuun gaarii miti. Hanga viidiyoo birooti walitti deemnuti turtii gaarii isiniif haa ta'u qamas yoo qabaattan koomentii irratti naa barreessaa turtii gaarii.